Injifannoon Adwaa hiika isaati oliidha, haga beeknu oliidha. Mallattoo birmadummaa, mallattoo bilisummaa, mallattoo injifannoo uummata addunyaa gubbaatti koloneeffamanii hundaati jechuudha. Itoophiyaa bira darbee maaliif hamilee koloneeffattootaa bakki itti cabee fi hamileen koloneeffamtootaa immoo bakki itti ijaarame inni dhuma injifannoo Adwaa irratti jechuudha. Biyyoonni Afrikaa fi gurraachonni biyyoota biroo hedduun abdii kutanii bakka kolonii jala galanitti qabsoonni dhumaa qabsoon uummata gurraachaa Adwaa irratti taasifame. Biyyoonni hedduu qabsaa turanii jiru. Fakkeenyaaf barreessitoonni Afrikaa akkaataa warri koloneeffattootaa seenaa uummata gurraachaa, uummata seenaa hin qabne, uummata aadaa hin qabne, afaan hin qabne, uummata qaroomina hin qabnee fi nuti addunyaarra naannofnee qaroomsuu qabnudha jedhanii seenessa kana lafa qabsiisanii akkaataa itti guutuu addunyaarratti gurraacha koloneeffatan kana kun sirrii miti jedhanii barreessitoonni Afrikaa kan akka Walee Soyinkaa, Ngugi wa Thiong'o fi Chinua Achebe fa'aa afaanuma koloneeffattootaatiin itti himaa turan jechuudha. Uummanni Afrikaa, uummanni gurraachi uummata aadaa mataasaa qabu, hawaasummaa mataasaa qabu, seenaa mataasaa qabu, afaan mataasaa qabu jedhanii itti himaatii turanii kan akka Martin Luther King fa'aas qabsaa turan akka dhuunfattis akka waloottis. Dhumarratti garuu waan kana qabatamaadhaan kan mirkaneessee injifannoo uummata gurraachaa hunda galmaan ga'e uummata biyya keenyaa gootota Itoophiyaa injifannoo Adwaa irratti mirkaneessedha jechuudha. Kanaaf bakka sanatti hamileen koloneeffattootaa cabe, hamileen koloneeffamtootaa, hamileen uummata gurraachaa immoo bakka itti ijaaramedha. Sun immoo maal dhalee gamtaan Afrikaa amma jiru kun ijaaramee lafa qabatee uummanni Afrikaa ardii Afrikaa irra jiru guutuu walitti dhufeetu akkaataa ittiin tokkummaa uummata gurraacha ardii Afrikaa irratti waliin hojjetu irratti bu'uura gaarii buusanii Itoophiyaan gamtaa Afrikaa hundeessuu keessaa adda dureedha. Faaruu gamtaa Afrikaa kan barreesse Looreet Tsaggaayee Gabramadiin asxaa gamtaa Afrikaa amma jiru kanallee kan boce Yaaddeessaa Zawgaa Booji'aati. Kanaaf uummanni Itoophiyaa keessattuu gootonni Itoophiyaa ijaaruu qofa miti Afrikaa tokkoomsuu keessatti illee shoora gahee leencaa qabu jechuudha. Addunyaa kolonii balfatanillee fakkeenya ta'anii uummanni addunyaa kana gara Itoophiyaa yeroo dhufan akka mallattoo birmadummaatti, mallattoo walabummaatti, mallattoo gootummaatti akkasitti dhufu itti gammadu jechuudha. Egaa nuti haga uummanni biraatti nu beekuuf hin beeknu ta'a. Tulluu cuqqaalaa inni jala qotaa inni laalaa itti reeffata akka jedhan sana uummanni biyyoota adda addaa gara Itoophiyaa yeroo dhufe Itoophiyaaf kabaja guddaa qaba. Gootummaa Itoophiyaa, birmadummaa Itoophiyaan injifannoo Adwaatiin gonfatte kanaaf kabaja guddaa qaba waan ta'eef nuti tarii akkasitti nu hubanne ta'a. Kanaa olitti hubachuu danda'u qaba uummanni biyya keenya jechuudha. Adwaan ragaa ta'e, ragaa qabatamaa ta'e uummanni Afrikaa uummata aadaa hin qabne, seenaa hin qabne, uummata hin qaroomnedha, uummata sadarkaa namummaa irra hin geenyedhanii warri koloneeffattootaa seenessaa turan sana qabatamaadhaan kan harkaa fashaleessee gootummaa uummata Afrikaa aadaa isaa, seenaa isaa, afaan isaa, waawwaloo falaasama guddaa qabaachuusaa kan qabatamaadhaan uummata adii addunyaatti agarsiise injifannoo Adwaatii jechuudha. Gama biraatiin akka uummata keenyatti yoo as dhufne adeemsa ijaarsa biyyaa keessatti sirnoonni darban uummata keenya, uummata bal'aa fi sabaaf sablammoota biroollee of keessaa dhiibaa turan. Sanarraa ka'ee waan nurraa fudhatame ijaarsa biyyi kun keessa miti yoodhaan keenya miteennee qollifannee nus ofirraa dhiibaa turre. Seenaan biyya kanaa keessa miti hoggaadhaan injifannoon biyya kanaa keessa miti yeroodhaan nutis akka uummataatti ofirraa dhiibneet seenessaa turre, qollifachaa turre jechuudha. Sun sirrii miti. Namni biyya hin qabne kabaja hin qabu jedha Oromoo. Sirnoonni kan biraati. Sirnoonni furii darbaa uummata keenya dhiibaa cuucaa turan kan biraati. Biyyi garuu biyya nuti ijaarredha. Odoo uummanni Oromoo biyya kana keessa hin jiru ta'e biyyi kun akka biyyaattuu hin turtu. Kanaaf biyya kanas, seenaa biyya kanaas, injifannoowwan biyya kanaas irraa qollifachuu waan irraa nu dhiibaa turan sana qollifachuu dhiifnee keessa deebinee yaaduu qabna.
keenya jennee fudhachuu qabna. Seenessa jal'atee seeneffamaa ture san hayyoonni qoratanii sirreessuu danda'uu qabu. Kanaaf waan keenya ta'e kana akka Itoophiyaa qofa miti bara nuti akka uummata Oromootti akka gaanfa Afrikaa akka addunyaattu uummata guddaa uummata gootummaan beekamu uummata ijaarsa biyyaan beekamu uummata saayinsii fi teekinooloojiin beekamu hedduu kaasuu dandeenya. Akkasitti fudhannee waan biyya kanaa waan waloo waan waliin galchan keenya jennee ofitti fudhachuu qabna. Sabaaf sablammoota biroo wajjin biyyi kun bu'uura ijaarsarraa baddee amma immoo bifa haaraadhaan hunda akka keessatti of ilaalutti ijaaramaa jira waan ta'eef ijaarsa biyyaa kana keessatti waan keenya kana keenya jennee kunuunfachuu qabna. Injifannoowwan ittaanan immoo waliin tokko taanee tokkummaadhaan gonfachuu qabna jedha.